Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Faayidaa Shamaa Argafuun akkam nagaa qabdanii jirra alhamdulillah akkam jirtanii fayyaa keessanii isiniin jedha alhamdulillah rabbil aalamiin an nagaa kootii akkamii nagaa jirtanii maatii jajjabaa waa jajjabaattanii isiniin jedha alhamdulillah rabbil aalamiin an nagaa kootii. Baga walitti deebinee jirraa. Akkas isiniin jedha akkam jirtanii fayyaa jirtanii ramadaana guddaa galchinee shawwaaliin akkam gootanii ofirraa xumurtanii galchitanii isiniin jedha. Alhamdulillah nagaa qabaa shawwaalillee ofirraa soomeen jiraa. Inshaallah yoo rabbi guyyama lamaan isiniin jedha isin akkamii yaada kamirra jirtanii wallah inshaallah rabbiin amrii jabaatte kulli nuuf haa laaffisu obboleeyyan tiyya alhamdulillah kaa ramadaanni osoo homaan argin dhufee nu bira ga'e osoo homaan argin nu biraa lixillee rabbiin nurraa haa qeebaluu warra milkaa'irraa nu haa taasisu isiniin jedha inshaallah kana nurraa qeebalee ka waggaa dhufuutiin nu haa ga'u. Du'aayii nuu godhaa isiniin jedha akkasii balballi kheyrii yoomuu banaa jirti salaata keessan soomana keessan qaraatii teessan akkuma dura itti fuftanitti itti fufaa isiniin jedha of duuban deebi'ina akkasii ka ramadaana keessaa ajirii qabaa sanumaaf maruu waxxaree qaba ammallee jechuun yaa hojiin ibaadaa ji'a maraa keessa ibaada jira guyyaa hundaa keessa ibaada jira sa'aatii hundaa keessa ibaada jira rabbiin nama ibaadaa kheyrii ibaadaa gaarii dalagatu nu haa taasisu isiniin jedha obboleeyyan tiyya akkasii inshaallah rabbiin nama karaa kheyrii irratti wal waamu nu haa taasisu karaa kheyrii irratti wal yaadatus nu haa taasisu yaada muraada keenya rabbiin nuuf haa guutu isiniin jedha. Akkasii waa'ee mubaarakii fi haadha manaa isaa qabadhee dhufe jaalalli ka akkamii jaalalli maalidha jaalalli siif maalidha jaalala akkamii yoo jedhani kunoo jaalala jechuun akka jara kanaatti akka micattiin tun isa jaalattetti isinii galee garuu mucoon tun dura jaalattee fi aga inni subhaanallah luuti isaa irraa muraatti jaalatte allahu a'lam akkasitti illee hordofu. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko bakka hin jiraa miti hedduu tokko na ajaa'ibsiiftee hedduu tokko na dinqisiiftee rabbiin isarraa haa jaallatu hamilee taatee fi isallee bira dhaabbattee mucaa daa'ima shabalaa kana yaani tuun uumaa ofillee guyyama keessa rabbiin nama tolchallee guyyama keessa dalagaa isaa jechuun yaani subhaanallah. Harka ittiin galfannu maaliifuu isa ganama katabamteef biyya san deemtee luusiteetillee hagana isarraa muramtee hagana hin miidhamta hagana hin taata hunda kennaafuu ganama katabamte inni nafseen hin jiraa garuu qaamni isaa cinaan lafa jala jira jechuudha awwaalame dhugaa dubbachuuf gaafa mucaa kana arguu hedduu tokko rifadhe jiruun biyyan baatun hedduu tokko na jibbisiifte ani duruu iyyuu sodaadha sirima duraatii raa'u. Hojii warri dhiiraa dalagu kana wallahi hedduu sodaadha maaliif hojii ijaarsaa mana ijaaruu sibiila ciruu kana hojiin isaanii jechuudha hojii humnaa waan ta'eef hedduu malee sodaadha ijoollee meeqaa kamtu fooqirraa kufee odoo ijaaraa jiran fooqirraa kufee nafseen isaanii baatee meeqaa kamtu achirraa kufee miidhame meeqaa kam harkirraa citee meeqaa kamirraa luuti citee kana hundaa ka fide jechuudha hin dalaganna jedhanii naguma biyyaa bayanii garuu akkatti qaamni namaa kun hir'atee biyyatti galu hedduu tokko hamileen namaa cabaa hedduu tokko garaa nama nyaata garuu immoo isiin san jetteerraan dhiyeessine isiin sanillee jetteerraan dhiyeessine durallee jaalattu ammas jaalattee wajjin galtee jirti maashaallah tabaarakarrahmaan. Rabbiin ija hamtuu isinirraa haa qabu. Mucaan kun jechuudha wallaahi daa'ima xiqqaadha subhaanallah
garuu hojii isaarraa dhufte waan godhan hin qabaniiti shakkaranii alhamdulillah jedhanii fudhatanii waan ta'eef fudhatee jira taqabbalee jira isillee immoo akkasuma rabbiin dubartii cimtuu isii haa godhu waa hundaa obsitee waa hundaa dhoksitee isa wajjin jiraattu rabbiin isii haa taasisu wanni akka obsa nama fayyadu hin jiru jechuudha. Rabbiin obsa haa kennuufi inshaallah waan hunda keessatti isaan bira haa jiraatu isaan haa gargaaru. Wallahi hedduu tokko na ajaa'ibsiifte isii fi mijayyuu wayii dhiyoota na eenyu bosona baalee jedhaniisi maqaan isaanii alaabaa inni poostii godhe tokko viidiyoon suni waan haga viidiyoo kanaatii fi viidiyoo mudannoo mucaa kana mudatee fi mudannoo viidiyoo inni gallaksiisaniin garaana nyaata hin jiru. Maaliifuu fuudhee jedhe fuudhee 15 ta'a keessatti moo 15 waan jedhe si'a bishaan baasuu deemee jedhe bishaan wayii baasuu deemee gaarreen irratti jigee mudhii kana gadi muluu laamsha'e jechuudha. Subhaanallah sochoofatuu hin danda'u. Hattaa yoo istinjaa ba'u yoo salaataa deemu isitu narraa dhiqa jedhee isitu istinjaa na baasa jedhe wallaahi hedduu tokko garaana nyaate subhaanallah. Waggaa sagali jedhe ifa gaafa fuudhetii akkatti si biraan deemu jettee deemi jedheen jedhe ani. Akkatti si biraan deemu jettee kunoo ilaalaa na bira teetti jedhee yoo inni imimmaan kana booyu wallaahi hedduu tokko namatti dhagayama. Nama tokko wayitti inni fayyaa qabu jaallatanii wayitti inni immoo qaamni isaa miidhame jibbuunis bakka hin beekan gantummaa wayii na fakkaata waa ganuu jechuudha. Isallee ka fayyadura fayyaa kenneefis ka isiifis kenne ka isaafis kenne rabbi ka deebii irraa fudhatellee rabbi maaliifuu kalaasonni hunduu isarraa dhufteedhanii meeqaa kamtu jechuun aamin jedhee fudhataa jira meeqaa kamtu gatee biraa deemaa jira. Waggaa 9 nyaataa dhugaatii ala keessa wacii waa hunda dandeettee asiin nageette jedhe anaa miti isiif du'aa godhaa jedhe wallaahi laazim hedduu tokko bakka na ajaa'ibsiifte subhaanallah. Akkasuma mucaa kanallee wayitti inni nagaa qabu jaallattee wayitti inni qaamni isaa irraa dheessuu dhabuu isiitiif mijootan hedduu tokko sii galatoonfatanii. Wallaahi nama hedduudha ka sammuun isaa of hin beeyne wayita inni bareedu wayita inni qaama guutuu qabu jaalatanii wayita rakkoon isarra ga'e biraa dheessan jechuudha. Akkasuma isiin galatoomi jennaani haa ulfaattu hamilee taatee fi bira dhaabattee haganuma sii jira jechuun hamileedha yaani isaaf hamilee guddaadha wallaahi laazim. Rabbiin jiruu bal'oo keessa isaan haa jiraachisu. Haala gammachuun isaan haa jiraachisu daa'ima xiqqaadha mucaan kun akkasuma hundi keessaniyyuu akkuma nagaan biyyaa baane rabbiin nagaan biyya teenyatti nu haa galchu akkuma gammachuun maatii keenya biraa baane gammachuun biyya teenyatti maatii keenyatti haadha abbaa keenyatti obboleeyyan keenyatti rabbiin gammachuun nu haa galchu. Meeqaa kamtu bahee namni nagaa bahee reeffi galaa jira meeqa yaani waa hedduutu jira biyya hambaa kana keessa. Wallaahi mudannoo hedduutu jira rabbiin fayyaman nu haa galchu warra immoo jechuun miidhamanii miidhaa qaban hundi isaaniitu rabbiin nuuf haa fayyisu ka gara fuula rabbii deeme rabbiin rahmata haa godhuufi meeqaa kamtu biyya hambaa kana keessatti dhume maal godhanii miti amma kaleessa mijayyuu wayii kwaatarii kana keessatti duute jedhani daa'ima deettee guyyaa 5 irraa duute jedhani. Yaa subhaanallah wallaahi hedduu tokko waan nama rifachiisu gargaarsa godhanii daa'ima san biyyatti galchuufii deemaa jiran. Nagaan biyyaa baate isiin biyya kanatti haftee subhaanallah ilmoon isii sun biyya galuudhaaf yaalamaa jirti. Rabbiin isillee ilmoo isii san nagaan maatii isitti galchee fi maatii isiitillee jajjabina kennee akkatti baanu malee akkatti gallu hin beeknu waan ta'eef. Du'aa hima godha rabbi nagaan nu haa galchu maatii keenyatti nagaan nu haa deebisu ka gara fuula isaa deeme rabbi rahmata haa godhuufi ka dhibame rabbi haa fayyisu jedhaa isiniin jedha
Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Bye bye.